Boqonnaa lama Islaamummaa fi Uummata Oromoo. Hundee Uummata Oromoo. Waa'ee Islaamummaa Uummata Oromootitti osoo hin seenin dura waa'ee Uummata Oromoo irraa wantoota beekamuu qabu hanga tokko keessa bahuu barbaada. Uummanni Oromoo uummata baha Afrikaa keessa jiraatu yoo ta'u, ummatoota Afrikaa keessaa baay'inaan sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu ta'uu barreessitoonni seenaa ibsanii jiru. Akka Piroofeesar Hasan Makkiin dubbatanitti ummata Afrikaa keessaa kan baay'inaan ummata Oromoo caalu ummata Foolaanii fi Hawusaa qofa. Hundeen ummata Oromoo eessa jechuu irratti barreessitoonni seenaa yaada garaagaraa dhiheessanii jiran. Gariin isaanii ummanni Oromoo biyya Eeshiyaa jidduu Indiyaatii fi Chaayinaa irraa dhufe yoo jedhan, gariin isaanii immoo iddoo Islaand Madagaskaar jedhanii jiran jaziiraa Arabaa irraa dhufan warri jedhuus ni jiru. Gareen biraa immoo ummanni Oromoo baha Soomaalee irraa dhufanii jidduu laga Waabitii fi Galaana Diimaa Khaliija Adan bakka jedhamu qubatan jechuu ibsanii jiran. Seenaa barreessaa Yahudaa Abbaa Belzezaar jedhamu immoo ummanni Oromoo Israa'el irraa dhufe jechuu akkanatti ibsee jira. Oromoon kolonii Israa'el kan ture yoo ta'u, yeroo Israa'elonni faffaca'an ummanni Oromoo Afrikaatti ce'ee naannoo kaaba baha Afrikaa keessa qubate. Abbaan kitaabaa seenaa fi qabsoo Oromootaa yaadni kun kan hin fudhatamnee fi hin dhugoomsamne ta'uu ibsee jira. Barreessaan seenaa Oromoo beekamaan Sheekh Bakarii Sabaloo kitaaba isaanii Irsaal As-Sawaariikh ilaa Samaa'i At-Taariikh jedhamu keessatti yaadota asiin olitti dubbataman kanneen walitti dhiheessuudhaan yaada jiddu galeessa lafa kaa'anii jiran. Ummanni Oromoo duraan kan jiraataa turan biyya Eeshiyaa jidduu biyya Indiyaatii fi Chaayinaati. Yeroo biyya kana irraa baqatan bakka lamatti qoodamanii karaa lama baqatan. Gareen tokko gara iddoola Islaand Madagaskaar deeman, achirraan karaa buufata doonii Mombaasatiin gara biyya Itoophiyaa seenan. Gareen kun immoo isaan heddummina qabanidha. Gara iddoola Arabaa deeman, achirraa gara Baabal Mandabiin gara biyya Itoophiyaa seenan. Yeroon isaan gara dhufan kun waggoota 7,000 yookaan 5,000 dhaloota Nabi Iisaa alayhi salaam dura. Gara biraatiin immoo Sheekh Bakarii Sabaloo biyya tana keessa dursanii kan qubatan ummata biraa dura ummata Oromoo ta'uu ibsaniiru. Waa'ee kana irratti gaafii fi deebii armaan gadii kana dhiheessanii jiran. Ummata Oromootu gara biyya tanaa dursee dhufe moo hundeeffama mootummaa Habashaati? Deebiin isaa kennuu irratti akkana jedhan. Ummanni Oromoo gara biyya tanaa kan dhufe dhaloota Nabi Iisaa alayhi salaam dura waggoota 7,000 yookaan 5,000 duratti dhaabbatiinsi mootummaa Habashaa akka Habashoonni jedhanitti immoo waggoota 3,000 dura. Kanaafuu dursee gara biyya tanaa dhufe kan qubate ummata Oromoo ta'uu ifa galaadha. Gadaa Meelbatis yaaduma kana fakkaatu dubbatee jira. Bara 500 dhaloota Kiristoos dura kaasee hamma bara 100 dhaloota Kiristoos booda gidduu yeroo jiru keessatti Habashoonni sanyii Seem ta'an biyya Arabaa gara kibbaa keessaa ka'anii Galaana Diimaa ce'anii baddaa biyya Abisiniyaa Itoophiyaa jedhanii moggaasanii keessa qubatan. Ummata Kuush warra naannoo sana keessa waggoota 4,000 oliif jiraataa turanitti aadaa fi sirna poolitikaa isaanii dabarsuu jalqaban. Waa'ee madda Oromoo kana irratti yaadni garaagaraa haa dhihaatu malee ummanni Oromoo Afrikaan alaa dhufe jechuun dubbii qabatama hin qabne ta'uu barreessitoonni seenaa dubbatanii jiran. Abbaan kitaaba seenaa fi qabsoo Oromootaa waa'ee kana irratti akkana jedhan. Yaadni ummanni Oromoo Afrikaan alaa dhufe jedhu kun yaada dhugaa akka hin taane wanti mirkaneessu. Oromoon osoo Hindii, Faransaayii, Faarisii yookaan Israa'elii kan dhufe ta'ee ummanni aadaa, afaan, bifaa fi seenaan Oromoo wajjin wal fakkaatu biyyoota saniin keessatti argamutu irra jira. Garuu har'a biyyoota dubbataman saniin keessatti haala tokkoon wanti ittiin wal fakkaata waan hin jirreef maddi saba Oromoo Afrikaan ala yaadni jedhu hundi dhugarraa kan fagaate jechuudha. Kanaafuu sabni Oromoo ummata Afrikaa qulqulluu keessaa isa tokko ta'uun hin mamsisu, takkaahuu hin shakkisiisu. Yaada abbaa kitaabaa ummanni Oromoo kan irratti argame dachee Afrikaatti malee alaa hin dhufne. Rabbii yeroo isaan uumuu dachee kana irratti isaan argamsiise. Wanti alaa dhufe nama jechiisu kan qabatama qabu hin jiru.
hayyoonni hedduunis yaaduma kana deeggaran. Ummanni Oromoo gaafa Afrikaa kaaba baha Soomalee tahuu beektonni hedduun qorannoo mirkaneessanii jiru. Qorattoota kanneen keessaa nama lammii Xaaliyaan Enrico Charul jedhamuudha. I am Louis namni jedhamuu fi barreessan seenaa Yilmaa Dheeressaatis maddi Oromoo kaaba baha Soomaleeti jechuun barreessanii jiran. Yaadni kunis hanga bara 1963tti fudhatama argatee ture. Yaada kana kan faallesse qorannoo nama biyya Jarman Injiinar Haberland jedhamuuti. Qorannoon isaa kun maddi Oromoo kaaba baha Soomalee osoo hin taane baddaa Baalee akka ta'e ibse. Oromoonni achitti horii horsiisuu fi lafa qotiinsan akka jiraatan addeesse. Qorannoo isaa kana seenaa qorataan biraatis deeggaree jira. Namni Charles T. Beekee jedhamu barreeffama isaa kan bara 1947tti barreesse keessatti Oromoon lafa gammoojjii Soomalee irraa dhufe osoo hin taane naannoo gaara qabu lafa baddaati jechuun deeggaree jira. Akkuma qorannoon asiin olitti mirkaneesse kana ragaan manguddoota jaarsota Oromootis maddi ummata Oromoo madda walaabuu tahuu ibsee jira. Qorannoo seenaa Oromoo irratti afoolli xaasoo margaa adeemsise manguddoonni naannoo garagaraa maddi ummata Oromoo madda walaabuu tahuu ragaa bahanii jiran. Manguddoota kanneen keessaa tokko jaarsota Ituu fi Humbannaa Oromoo Mormor irraa dhufe jedhan. Mormor godina Baalee naannoo Mandooyyuu fi Dalloo jedhamu qarqara laga Gannaaleetti argamti. 2. Jaarsota Arsii Oromoon Bareedduu Kurkurruu irraa dhufe jedhan. Bakki kunis Baaleen keessa laggeen Wilmalii fi Mannaa jidduutti argama. Laggeen kun baddaa Baalee keessaa burqanii Dalloo fi Mandooyyuu irraa yaa'anii Gannaaleetti galan. 3. Oromoonni Wardiyyaa biyya Keeniyaa keessa jiraatan Oromoon Tulluu Namdur irraa dhufe jedhan. Manguddoonni Booranaatis akkasuma jedhan. Bakkeen kunis Baale keessa Dalloo laggeen Wilmalii fi Gannaalee jidduutti argamti. 4. Oromoonni Maccaa fi Tuulamaa Oromoon madda walaabuu irraa dhufe jedhan. Maddi walaabuu Baale keessa aanaa Dalloo qarqara laga Gannaalee ganda Bidiree jedhamtu cinaadha. 5. Oromoonni Gujii Oromoon bitaa mirga laga Gannaalee naannoo Girjaa irraa dhufe jedhan. Girjaan naannawa Jamjam gara Muummee okoo madda laga Gannaaleetti argamti. Irratti wanti jechuun danda'amu maddi ummata Oromoo bakka kana jedhanii jala muruuf qorannoo bal'aa gaggeessuun barbaachisaadha. Hagasiif garuu Oromoon ummata Kuush kan Afrikaa keessatti argamu bara dheeraa irraa kaasee kaaba baha Afrikaa keessa jiraate. Hardhallee jiraataa jiru yaada jedhu qabachuu barbaachisaadha.